ከበጀማ ከሄዱ ጃለን አርቲስቲ ከኛ አርቲስቲ ሀጫሉ ኦፓ አምባሳደር ይጣያችሁ ናፍሲ መዳ maalumaaf bakka akkasii kana affeerannaan galuu yeroo baay'ee awwaltajjii irratti daqiiqaa 5 tokko geeraruu malee haasa'uun baay'ee bakka ispeeshaalii obbo Jawaar Mahaammad jiran kanatti haasa'uun Viidiyoon amma daawwattan kun viidiyoo itti artiistii Haacaaluu Hundeessaa kabaja obbo Jawaar Mahaammadiif qabu itti mul'isedha jechuudha. Viidiyoo isaa guutuu isaa isin daawwachiisaa waan tokko lama dubbadheen kallattumatiin gara viidiyoo guutuu kanaatti isin ceessa jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo ajaa'ibaati. Haasaa ajaa'ibaati. Torban kun torban itti Haacaaluu Hundeessaa yaadannuudha. Torban hojii isaa, torban itti gootummaa isaa, torban itti seenaa Haacaaluu Hundeessaa yaadannuudha. Warri yuutubaroonni kanarratti hojjechaa jirtan hundi keessaniyyuu galata qabdu. Keessattuu immoo warra kana Oromoodha jedheen fudhadhu. Warreen sirba Haacaaluu attanii yuutuubii keessatti maxxansaa jirtan piliis hankana waan Oromoon godhu natti fakkaatu garuu garaanaadhaa burreedha jedhe artiistii Haaceen akkuma jedhe dabeessin dhabamu saba bal'aa keessaa garuu nama qaanessaa namni jalaa hatan irree ni jira. Haacaaluu jala nama lubbuun hin jirre jala sirba kanaatu jechuun xiqqoo sheemidha. Warreen riippoortii gootanii yuutuubii isaa warra sirba kana hatee irratti cubsiisaa jirtan galata guddaa qabdu. Cimaa itti fufa ammallee gara fuulduraatti hatamuu waan maluuf akka irratti qopheessitanan isiniin jedha. Galata hin qaba. Gara ittaanutti immoo galata warra OMN'if kana booda guyyaa 29 waggaatti gaafa 29 artiistii Haacaaluu Hundeessaa guyyaa artiistii Haacaaluu Hundeessaa jedhamee akka waamamuuf akkuma guyyaa gootota Oromoo jedhee addi bilisummaa Oromoo moggaasitti OMN'nis guyyaa Haacaaluu Hundeessaa jedhee moggaaseera. Boordiin OMN hojjettoonni OMN akkasumas warreen yaada kana burqisiisuu keessatti hirmaattan hundi keessaniyyuu galatoomaan isiniin jedha. Kallattumaatiin gara haasaa Haacaaluu kanatti isin dabarsaa. Haasaa Haacee kana waa'ee Jawaar Mahaammad akkasumas waa'ee Oromoof Oromiyaa waa'ee paartiilee siyaasaa Oromoo waan hin dubbate haasaa ajaa'ibaati haga dhumaatti dhaggeeffachuun dagatinaa. የተኮኑ ገለቶመዳ galatooma Dr. Guddataan jalqaba gaafa haasaa jalqaban hin sodaachistu jedhanii turani. Kan isaanin sodaachistan ammoo amma akka sodaachisuu dandeessan. Maalumaaf bakka akkasii kana affeerannaan galuu yeroo baay'ee awwaltajjii irratti daqiiqaa 5 tokko geeraruu malee haasa'uun baay'ee bakka ispeeshaalii obbo Jawaar Mahaammad jiran kanatti haasa'uun kan akka Dr. Guddataa jiran kanatti haasa'uun baay'ee ulfaata. Haa ta'uutii gaa erga jettan inuma yaala jaarsa jalattan guddadhe waan ta'eef. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota hayyoota Oromoo hundi keessan duraan dursee waldaan hakimoota Oromiyaa ambaasaaddara godhee ulaagaa kamiin akka ambaasaaddara na godhee himuu yaalaniiru Dr. Ililliin garuu gadi fageenyaan naa liqinfamuu baatus carraa kana argachuun tarii eebba abbaa kiyya addaaf addunyaa siifaa kennu kan jedhu irraa waan dhufe fakkaata. Gammachuu guddaanan simadha jechuudha. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Uummanni Oromoo akka barbaadetti, akka yaadetti, akka dhaaba siyaasaattis ta'uu danda'a, akka waldaa hakimoota Oromiyaattis ta'uu danda'a, akka qotee bulaa Oromoottis ta'uu danda'a. Ijaaramee waan saba isaatiif malu akkasitti waldaa hakimoota Oromoo dhaabna jettanii otoo wal geessan yookaan abaa'oo duuba jira jedhama yookaan egaa maqaan hin dhabamu waan Oromoodhaaf kennamu. Isinis immoo kanas gochuun dandeessan namni gochuu danda'us immoo yoo baay'ate 2 3 4 hin caalu innis yaadatti hafa jechuudha. Kanaaf bu'aa dhiigalmaan Oromoo jechuudha guyyaan har'aa kuni akkuma Dooktar jedhanitti gara fuulduraattis wareegama abbootii keenya irraa kaasee amma dhaloota ammaatti kaffalame kanaaf Oromoon akka Oromootti ijaaramuudhaaf furmaanni inni jiru. Akka dhaaba siyaasaatti dhaabbilee hedduu qabna. Isaanis maquma qofa osoo hin ta'in dhaaba jechuun yoo gadi fagaatee dhaabbateedha. Gadi fagaatanii haa dhaabbatan hundi isaanii. Inni guddaan garuu akka sabaatti ijaaramuun
Ummanni Oromoo uumamaan hayyu warra sirna gadaa kalaqee seera gadaa keessatti dimokiraasii daangaa hin qabne jira. Isin immoo warra barumsa hammayyaatiin gargaaramtanii hayyummaa uumamaan qabdan irratti barnootaan utubdanii warra as geessan waan taataniif isinirraa profeshinii keessan uummata keessaniif invest gochuudhaaf carraan jiru kana baga gammanne baga gammaddanii. Egaa waldaan hakimoota Oromiyaa ambaasaadara godhee erga na filetti anis amma humna kooti walaloo koo bukkeettis barreessa waan isaan na ergatan kana ergamuudhaaf waadaan galan jedhana of galchaa galatooma.